العظيم جزا قد أمتا قمت شفتن وقمت شفتني والله العظيم أن قمت شنة قمت يجودا باي أكو من قمت أمني مجاقنا أنا ما هنت تبوا أجرا ساعتي أنا كيسمو ساعتي أجندات يجرو أنا كيسمو لتني قد نباسون كيسني قالتوما كنا جالا وان قدانو جتنو أبدي قداسين لقمنا wannan jechuu barbaadu tokko waa'ee mubee kana gargaarsa ummataa inshallah rabbi jedhee beellamni qabameera gargaarama ummanni siin gargaara sagantaan qabamee fi jennaan gargaarsa ummataa caalaatti immoo anilaa biyya keessan jira yoo rabbi jedhe namootan beeku tokko itti siqu tokko nan gaafadhaa fi yoo laftillee kennamee feennaan magaalaa keessa manatti ijaaruu dadhabne manuma qabalee as keessa ijoollee wal ijaarree ijoolluma as keessa jiran nun beekanu ijoolluma as keessa jiran dudubbanneerra manuma qabalee jimmatti ta'us botijjaanitti deemnee boo'uu ta'us yoo rabbi jedheenis gara jimmatti nan bu'aa wal arguun keenya nafu manuma qabalee ta'u akka jedhanuu kennan maaliif argaa jirra namoota miidhamaniif tanaa kennama manni siin kennama wantoonni kennama nus mubeedha waadannuu kajeelaa jirra gara mootummaatiinis mootummaa argachuu hin dandeenyu ijoolluma naannoo mucaan kun dhalataa naannoo jimmaati manuma qabalee illee akka hin argatu inshallah irratti hojjennaa fi wallaahi waa'ee mubee kun baay'ee nama gaddisiisa otoo nama biraa ta'e waa tokko wal komachuu bookii waa biraatiif utuu hin ta'in wal yaadachiisuuf nama biraa ta'e qaataa mucaan kun jireenya isaa fooyyeffachuu deemee jedhamee amaariffaan haasa'amee viidiyoon hojjetamee fi qaataa yookiin manni wayii qophaa'aa fi wanta ta'e qophaa'aa fi ijoollee biyya arabaa jechuun utubaa biyya Itoophiyaati namni wallaalee hin jiru biyya arabaa keessa hojjetatanii shintibeetii nama miicanii gaala eeganii galanii biyya muslimsaa jiru waan ta'eef warra siyaasaatii miti warra akkanaa gootota qabsooti kanaaf dirqama namni bosona keessaa galee manni kennamuufii osoo hin ta'in warra akkanaa qabsoo misoomaa geggeessu kana sanuu bakka hojiitti hojii irratti meelli irraa cite kana yoo rabbi jedhe nu salphachiisanu yoo akka carraatee viidiyoo kana argan yookiin immoo jala jiraatanis bulchiinsi godina Jimmaa nu salphachiisu kan jedhu 190 hin taane 100tti abdiin qaba maaliif inshallah yoo rabbi jedhe gidduu kanas gara Jimmaatti nan bu'aa waan ta'e wal arguun keenya nafu waaqa waajjiraatti deemuun koo nafu wallahi dhimmin irraa dubbachuu dhimma mubeeti malee dhimma biraati miti nu salphachiisu jedheen abdii qabas immoo maaliif manuma qabalee wayii yookiin immoo lafuma wayii nu kennanennaan mana irratti ijaarradna jennee yaadaa jirra inshallah waan dandeenyu takka callimnee hin beennu hin callimnu garuu isin warri koominiitii makkaa akkasumas namoonni yaadaan isin duuka jiran maqaa jiraan Abdul Shukuriin biratti sila argee Abdul Shukur qophaa isaa gochuu danda'u utubaa taatanii waliin taataniitu maqaa keessa yoo hin dhaga'inis galatooma ulfaadhaa wallaahi waa guddaa gootanii ijoolleen keenya TikTok immoo waa tokko isinitti hima miidiyaan warri mootummaa jibbitanus warri mootummaa jaalattanus miidiyaan rasaasa caala karaa nagaatiin obboleessa keenya kana yoo ajandaa goone mubee kana yoo ajandaa goone mana Jimmaa dhiisaati Finfinneedhaa fudhachiisuu dandeenya na amana gatiin argeefanii aga ta'e guyyaa lamas argeera namni miidiyaa xiqqoosii miidiyaan kun dhiibbaa qaba hin dhaga'ama dhageettee argata mubaarak hojjetu haadha isaa gargaaruudhaa beelli isaa irraa cite kanaaf gara mootummaatiinis gara bulchiinsaatiinis wanti ta'e nu godhamuufii qabaa mubeedha mana kennuun ijoollee biyya arabaa hunda mana kennuudha namni mormu hin jiru mubeedha lafa kennuun ijoollee biyya arabaa hundatti haamilee horuudha kanaaf ajandaa godhaatii yeroo manni qabame abaluu qabsiise jechuu qofatu hin ta'in mee ajandaa godhaatii mubee kana suuraa isaa viidiyoo isaa maxxansaa gara hundatti mana wayii argachuu qabaa jennee yoo dubbanne argachiiftuu na amana galatooma ulfaadhaa yoo rabbi jedhe waan ta'e isin nageessa yeroo dhiyootti gara kootii waan hin danda'u nan godha isin gara dandeessan dhiibbaa godha nama rabsuu nama xiqqeessuu osoo hin taane karuma nagaatiin mubeen kun waan ta'e argachuu qaba ilma Oromooti abbaan barbaade waa miidhamnaan argataa jira waan ta'eef keenyas argachuu qabaa ka jedhu wal bira qabdanii immoo gaafina seerumaan dubbadhaati meemee sagaleen keessa lafatti haafu teessanii ilaaltuun siniin jedha galatooma ulfaadhaa gargaarsa isaatii qophaa'aa ammas yoo ka'e qabame ammas hin qabame inni iyyuutu hin ta'in kun amma ba'eera nama kumaatamaan kan hin gaddaachuudha
argamne waan dandeenyu gargaarree obboleessa keenya gara biyyaatti galchina isiniin jedha mubee gargaaruudha galatooma ulfaadha. Galatoomi maashaallah mubee rabbiin si safayyisu jazakallahu khairan egaa waadanuu dubbatteetta yaa uummataa dhageessaniitu ergaa bareedduudha kan inni dabarse yeroo ammaa keessa influensiin miidiyaa waan kana jedhamee dubbatamu miti akkuma innama jedhee mubeen hojjetee maatii gargaaruudhaan nama biyyaa bahee qaama ofii dhabee deebi'aaru waan ta'eefi manas ta'ee lafa akka naannoo keenyaatti akka inni argatu gochuudha akkuma amma jedhame miidiyaa kanarratti baanee abeet jechuudha walirraa fuunee jechaadha. Kun isa lammaffaa akka koominiitiitti makkaas ta'ee jiddaa የድጋፍ ደብዳቤ isii jedhanu yookiin immoo lammi malakkatoo hullu asfalaagi ትብብር የሚደረግለት kan jedhu koominiitii makkaa irraayis koominiitii jiddaa irraayis safaara irraayis inkatabsiifnaa fi kanaa jennaan inshaa Allah gaafa rabbiin gara tokkotti luucessee inni gara biyyaatti adeemu dabdaabbee ambaasii irraayis baafnee koominiitii irraayis baafnee yeroo sana keessa uummanni hundinuu walirraa fuudhee mubeedhaa mana mubeedhaa lafa kan jedhu walirraa fuunee kurrifachuun nurra jira akkuma amma boleessi kan keenya jedhee የሚዲያ ተጽዕኖ waan kana jedhamee haasa'amu miti kun beekamaa waan ta'eef kanarratti jabaachuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadetanii jazakumullahu khairan galatoomii bubee eeshi obboleessa keenya itti fufi. Miyuutii irra jira boon dhagahamu. Hasan miyuutii irra jirta. Ahmiyuutii irra jiraadha. Dhiifama. Bakka amma nagaam. Ayyee ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa. Egaa bilbilli keenya chaarjii xumuraadha natti fakkaata. Kunis immoo bakka ni wal bira waan ta'eef waan xumuruu qabnu gaa xumurree jennaa fi ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa mubaarikaatis rabbi fayyaa keetti isaa deebisu egaa jabaattanii wanti isin gochuu qabdanu gidduu kanatti guyyaan tole xumuruufani guyyaa qabame sanarratti inshaallah rabbi jedhee gama gargaarsaatti xiyyeeffannee isa kaanii waan hafe immoo yeroo biraatti deebinachuun barbaada ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa rabbis wajjin jiraatu nagaa ta'a. Beewaa